Akka fuun akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota OGMC amajjii 11/2023 oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Humnoonni Tigraay meeshaalee jajjaboo ifatti waraana Itoophiyaatti dabarsuu jalqaban bal'ina oduu kanaaf gadaa bultuun. Humnoonni Tigraay waggoota lama waraana Itoophiyaa lolaa turan ifatti meeshaalee gurguddoo waraana Itoophiyaaf dabarsuu jalqaban. Kunis akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin raga'ame bu'uura godhachuudhaan jedhamee jira. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa gaafa kibxataa ibsa maqaleedhaa kenneen qaamoleen lamaan waliigaltee Pirootiraarii fi Naayiroobii ragaan hojiirra oolchuu eegaluu dubbatee jira. Meeshaa lafa kaa'uun ala humnoota alaa naannoo Tigraay keessa jiran baasuu eegaluu ibsuun gareen to'annoo gamtaa Afrikaa meeshaalee waraanaa yeroo kennaman taajjabneera jechuu isaanii televezyiinii Tigraay gabaaseera. Sagantaan meeshaa lafa kaa'uu yookiin waraana Itoophiyaaf kennu magaala Maqalee irraa kiiloomeetira 30 fagaattee argamtu Agulee yeetti eegaluu Reuters gabaasee jira. Kanas gareen to'annoo gamtaa Afrikaa qaamolee lamaan irraa babba'ee fi kan aangaa'onni dhaabbata IGAD keessa jiran taajjabuu gabaafamee jira. Sagantaa kana irratti bakka bu'aan humnoota Tigraay Mulugeetaa Garba Kiristoos adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun nagaa buusuuf ijoo akka ta'e dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Yoo nagaa akka qabaannu barbaachise kanneen dubbiif karra banan mara jiraachuu hin qabnu amantaa jedhuun socho'aa jirra jechuun nagaa hunduma keenya barbaachisaa jedhan. Bakka bu'aan waraana Itoophiyaa Alamee Taaddasaa gama isaaniin sagantaa kallattiin darbaa ture irratti tarkaanfii gama isaaniif fudhatame himan. Nuyi qaama Itoophiyaa tokkodha, lamaan keenyayyuu lafa da'oo keenyatti nagaa hubannoo fi jala bu'uura godhachuun sochoonee jedhan. Akkaataa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaatti ragaameen humnoonni Tigraay meeshaa waraana jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsanii kennuu qabu jedhan. Ibsa kana irratti raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni Tigraay meeshaa hiikkachiisuun loltoota bittimsuu fi deebisanii ijaaruu ifatti eegaluu isaa dubbachuu isaanis himeera. Dabalataan meeshaa hiikkachiisuu biratti humnoonni waraana Itoophiyaan ala jiran naannicha keessaa bahuu eegaluun isaanis ifoomeera. Qaamolee lamaan erga waliigaltee nagaa ragaanii baatii lama kan ta'e yoo ta'u, meeshaa hiikkachiisuu fi humnoota kan naannicha keessaa baasuun yeroo jedhameen ol fudhateera. Torban muraasan darban waraanni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa bahuu isaa jiraattonni ibsanis naannichi gadhiisee bahuun isaa hin beekamu jedhame. Waliigaltee tumsa gamtaa Afrikaan ga'ame kana akka raawwachiisan qondaaltonni olaanoo Afrikaa 3 muudamanii turan torbee darbee Maqaleedhaa ibsa kennaniiru. Sirni to'annoo gamtaa Afrikaa Meejar Jeneraal Raadinaa Istifaan lammii Keeniyaa kan ta'e Konoleel Umar Maayiragaa lammii Naayijeeriyaa akkasumas Konoleel Teefoo Seekoolii lammii Afrikaa kibbaan kan durfamanidha. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa lamaan dura eegalee 60,000 galaafate miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qeerraa buqqise kun kan gargaarsa namooman jiraachuuf dirqamanis hedduudha jedhame. Ta'us erga baatii lamaan dura waliigaltee ragaamee as garuu deeggarsi namoomas gara Tigraay seenaa jiraachuu himaniiru. Dhaabbati qabiyyee Feesbuukii Itoophiyaa sakatta'u hojii dhaabuuf akka ta'e beeksise. Gadaa bultuun dabalata qaba. Baha Afrikaatti dhaabbanni qabiyyeewwan Feesbuukii sakatta'u saamaa xumura baatii bitootessaa hojii isaa akka dhaabu beeksise. Ergaa hojjettoota isaaf dabarsiin sababa murtee kanarra ga'e yoo ibsu rakkoo dinagdee ta'uu isaa eereera. Dhaabbanni kun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa dabalatee qabiyyeewwan afaanota Itoophiyaa kanneen akka afaan Amaaraa, afaan Oromoo akkasumas Tigiriffa sakatta'aa tureera jedhame. Murteen dhaabbatichaa kun yeroo dhaabbata Feesbuuk irratti himanni $2 biliyoona 2 lammiilee Itoophiyaa lamaan banamee dhaga'amee jedhame. Haa ta'u malee murtoon kun qabiyyeewwan dubbii kakaasanii fi rakkoo nageenyaa uuman sakatta'uun ni dhaabbata miti jechuun ibse abbaan qabeenya Feesbuukii Meetaan. Itti dabaluunis Meetaan dhaabbanni saamaa murtee isaa hojii akka dhaabu ibseera. Abbaan qabeenya Feesbuukii, Instaagiraamii fi Waatsaappii kan ta'e Meetaan murtee kanaan ga'umsi qabiyyee sakatta'uu akka hin hubamne akka taasisu himeera. Kana malees qabiyyee dhaabbatichi sakatta'aa ture keessaa suukanneessoo kan ta'anis jiru jedhe. Murteen dhaabbatichaa kun yeroo manni murtee baatii dhufu hojjetaa duraanii saamaadhaan himata baname irratti aangoo itti ilaalu qabaachuu fi dhabuu isaa irraa murteessuun dura dhaga'ame. Murteen kunis kan beekamu baatii guraandhalaa keessa beekamaa jedhame. Daani'el Mootaangaa akkaataa qabiinsa hojjettoota bu'uuraa gochuun dhaabbata saamaa fi Meetaa irratti himata baneera. Dhaabbatni saamaa hojjettoota isaa keessaa parsantii 3 keessumaa waajjira Naayiroobii keessaa dalagaan akka gaggeessu ibse. Kanneen Daani'el tumsaa jiran akkasumas himata rakkoo nageenya Itoophiyaan baname keessaa kan qooda qaban dhaabbata Fox Gloovidha jedhame. Akkaataa dhaabbatichi jedhetti Meetaan tajaajila qabiyyee sakatta'u argachuuf dhaabbata biraa waliin walii galuu hin afnee jedhame. Dhaabbanni kun Meetaan hojii sakatta'aa qabiyyeef dhaabbilee hojjettoota miidhaan irratti akka hin hordofnes gaafateera. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa akkasumas kan Feesbuukiin haasaa jibbiinsaa ammeessuun himatamus dhaabbatichi garuu ni waakkata. Dhaabbanni Feesbuukii kanaan dura dorgommiin cimuu fi galiin xiqqachuu heeruun hojjettoota 10,000 ari'uuf akka ta'e ibseera. Dookumentii icciitii waajjira Joo Baayiden keessatti argame irratti qorannoon jalqabuu fi bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waaqi jira.
warri Riippaabilikaanotaa dookumentii iccitii biyyaalessaa Ameerikaa qaba jedhame waajjira pirezidaantii Joo Baayiden duraanii keessatti argameera jedhan irratti qorannoo jalqabuuf akka jiran himan. Dookumentiin iccitii cimaa dhimma biyyaa qabateera jedhame kun kan argame waajjira Joo Baayiden wayita pirezidaantii taanaa turetti itti fayyadamaa ture keessattidha. Dookumentiiwwan lakkoofsaan 10 ta'uu jedhaman kunneen kan argaman akka tasaa meeshaalee waajjiraa yeroo deddeebisaa jiranitti ture. Dookumentiiwwan kana kan argatan ammoo abukaatoowwan dhuunfaa Joo Baayidenidha. Kan hordofuun miseensonni manni maree gara jalaa dhuunfatanii jiran paartii Riippaabilikaanotaa Joo Baayiden irratti qorannoon akka banamu ni taasisuna jechuun dhaadataniiru. Akka seera Ameerikaatti dookumentiin iccitii biyyaa cimaadha jedhamu ta'uu kan danda'u godaanbaa federaalaa keessa qofa kaa'ama. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dookumentiiwwan iccitii biyyaalessaa cimaa qabataniiru jedhamanii chaappaan irratti dha'ameeru yeroo aangoo irraa bu'anitti gara godaanbaa federaalaatti deebisuurra fudhatanii mana dhuunfaa isaaniitti galaniiru jedhamuun mana murtiin qorannoo irratti gaggeeffamaa jira. Dookumentiiwwan 300 ta'an kunneen mana jireenyaa dhuunfaa Doonaald Tiraamp Laariidaa Maarolaagaatti argamanitti sakatta'insa tasaa poolisoonni taasisaniin argaman. Dookumentiiwwan iccitii cimaa qaban kunneen keessa isaanitti waa'ee Iraan, waa'ee Yuukireenii fi uummata UK beekuu kan iccitii murteessaa qabateera jedhama. Dookumentiiwwan iccitii cimaa qaban kunneen maaliif akka waajjira duraanii Joo Baayiden keessatti argamaniif wanti ifa ta'e hin jiru. Dookumentiiwwan iccitii kana ilaalchisuun wanti Doonaald Tiraamp aarsee filannoo dursee uummataaf ifa godhamuu dhabuu isaaniiti. Dookumentiin iccitii biyyaa cimaa qabateera jedhame kun argamuun ammoo rakkoo keessa kan galeeru hariiroo Riippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaa daran hammeessa jechaa jiru xiinxaltoonni. Waldaan Ingilaandii daldala garbaa keessatti hidhata qabaachuu isheetiin hawaasa sirna gita bittaa garbummaatiin miidhame deebistee dhaabuuf paawundii miliyoona 100 baasii akka gootu beeksifte. Dabalata qabna. Waldaan Ingilaandii daldala garbaa keessatti hidhata qabaachuu isheetiin hawaasa sirna gita bittaa garbummaatiin miidhame deebistee dhaabuuf paawundii miliyoona 100 baasii akka gootu beeksifte. Waldattiin dhiifama gaafachuu fi hawaasa miidhameef fandii deeggarsaa kennuuf kan dirqamte. Fandiin investimentii waldaa Ingilaandii guddaa ta'e daldala garbaatiif ooluun isaa erga qorannoon mirkanaa'ee boodaadha. Qorannoo komishiinaroonni waldaa Ingilaandii gaggeessaniin gabaasni guutuun fuula maarsariitii waldattii irratti baheen Phaaphaasiin Kaantarbarii Jastiin Welbii dhiifama gaafachuun seenaa dalagamee darbetti qaana'uu dubbataniiru. Gabaasni guutuun bahe fandiin waldattii daldala garbaa wajjin hidhata qabaachuun kan agarsiisedha. Walitti dhufeenyi kun jiraachuu isaatti nan gadda. Seenaa fokkisaa hojjannee dabarre sana sirreessuun yeroon itti tarkaanfii fudhannu amma jedhan Jastiin Welbiin. Qorannoon komishiinaroota waldattiin gaggeeffame akka mul'isetti waldattiin daddabarsa daldala garbaa keessatti maallaqa guddaa ramaduun hirmaachaa akka turtedha. Fandiin waldattii giiftii aannee boontiidhaan bara 17 yeroo hundeeffame kaasee daldala garbaa wajjin hidhata qabaachuu isaa qorannoon komishiinariin waldaa Ingilaandii argadheera jedhe maarsariitii waldattii irratti ibsameera. Bu'aa qorannoo kana hordofee dogongoroota kanaan dura waan gaariidhaan bakka buusuuf fandii gargaarsaa kan ta'u paawundii miliyoona 100 ramaduun boordiin komishiinaroota waldaa Ingilaandii hojii jalqabuutu ibsame. Kaayyoon beenyaa kanaas jireenya hawaasaa fi maatiiwwan sababa daldala garbaatiin miidhaman deebisanii ijaaruuf waggoota 9 dhufan keessatti kan raawwatamu ta'a jedhame. Hojiin hawaasaa karaa waldaatti daldala garbaatiin miidhaman deebisanii ijaaruu kun bara 2023 kaasee kan jalqabedha. Fandiin waldaa Ingilaandii hawaasa daldala garbaatiin miidhameef ramadde kun fandii piroojeektiiwwan hawaasni ittiin hojjete of jijjiiruudha. Komishiinaroonni waldittii qorannoo gaggeessaniin gabaasa guutuu waldattii dhiyeessaniin waldaan Ingilaandii daldala garbaa wajjin hidhata qabaachuu isheetti akka gaddan ibsan. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.